carraan guutamaan gara amantaa islaamaa dhufee jira. Shahada qabatee jira. Nambirri kun annabee maganaanya dhiyoo magana. Uga qabeenya hedduu horateera. Natti mimii rakkoo dantee maraa wayi jaalala. Sakkaateen naani? Maalutti. Moodil Qananii carraa guutamaa waliin jaalalli turte. Deemsa wayii nuu qabu. Uummata kun naafa kadhatu malee bakka suusii haayideenyaa keessan galeera. Carraan jaalalli yookiin dubara kaadhimate qaba. Qananiin nama baay'ee sabboortii gochaa turedha. Yuuyaa ashamaa daawwattoota Isaam Show. Isaam Show torbii isaa eeggateetiin dhufee jira. Jimaata isaa kun irratti YouTube Isaam Show irratti keessummoota garagaraa yaada garagaraa irratti mari'achuudhaaf ni affeerraa har'as keessummaa addaa waliin dhufneetiin jirra. YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan like share akka hin dagatamne hanga xumuraatti nu faana tura. Keessummaan keenya har'aa eenyu? Kan isin beeksisnu ta'a. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isaam Show. Carraa guutamaa Yooyyaa baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan. Waamicha Isaam Show irraa siif godhame kabajee dhufuu keetiin maqaa daawwattoota Isaam Showdhaan hedduu galatoomisin jechuu jaaladha. Turtii gaarii akka taasisnu homaa shakkiin qabu. Mee cheers. Ayyee cheers. Baay'ee maaltu na dhabameetta? Miidiyaawwan gurguddaa show fa'aarratti cheers gaafadhan kana keessa waan jiru uummata baay'ee arguu fedha garuu bishaan watti naxxanii cheers nama jettu. Bombaadha moo Haayilaand Gold moo maalim bishaan baay'ee waan addaan qabu. Bishaan fayyaa fi bara baay'ee nu goomsitanii bagargara. Bishaan fayyaa fi bareeda jenneeti. Bishaan fayyaa bareeda garuu showwan gurguddaa irratti kun waan addaa fakkaata. Carraan ijoollee eessaati? Dambidolloo Wallaggaa Dambidollootti na guddadhe biyya Geetaachoo Hayilamaariyaam fa'a. Yaa seeniyyoo daachaa guddanne dur. Achitti na guddadhe. TikTokii yoom jalqabde Carraa? Tureera yeroo koronaa keessan jalqabee chaalenjii baay'ee qaba malee. Tureera waggaa 4 akkas ta'eera. Waggaa 4 turteerta. Beekamtii TikTokiidhaan argatte akkamitti inni ibsitame? Beekamtiin TikTokii bareedaadha garuu wasaaddarii ta'udha. Beekamtiin xiqqoon qabu baay'ee. Beekamtii xiqqoo qabu namni beekamtii qabaatteenna waa kiisiidhaas qabaachuu qabda malee namaaf gammachiista baay'ee. Beekamtiin baay'ee cimaadha. Ana fayyadeera. Morra fayyadeera miidhaasaa caala faayidaasaa naa caala garuu namoonni baay'een beekamtii guddaa qabu garuu of hin eeggatan. Nama gaafa miidiyaa irratti si argu akka internetitti si ilaala. Beekamtiin rakkisaadha. Faayidaa qaba garuu fayyadamteen naan bareedaadhaatti fayyadamtu taanaan baay'ee gadi rakkisaadha. Amma ati fayyadamtee moo hin fayyadamne? Yaani beekameen naan miidiyaa keessatti na waan ta'eef faayidaan kana caalee. Maaltu jira? Gaaffiiwwan namoota hedduuti toora kana du'a moodel Qananii booda carraan guutumaan guutuutti sadarkaa jedhamuun miidiyaa irraa badeetiin jira. Walitti dhufeenyi sii fi moodel Qananii gidduu jiru maal inni Carraa? Duraan dursee obboleettii kiyya Qananii rabbii nabseesseef raamataa godhu. Miira keessa nama gashaa Qananiin turre ergi wal barree riyaa gaarii turre waggaa yeroo TikTokii jalqabnu ganaa fooloowersii 5,000 natti fakkaata yeroon Qananii bare. Fooloowersii 5,000 qabnuuti yeroo jalqabaa warra wal bareedha waggaa 4 dura. Riyaa bareedaa riyaa gaarii yeroo bareedaa waliin dabarsaa turre. Yeroo al tokko na yaadadha Leeman Entertainment tokko yeroo hundaa'e. Achirratti showwan garaagaraa yeroo hundeessaa turre isiin Qananiin nama baay'ee sabboortii gochaa turedha. Walitti nu qabaa turte ijoollee baay'een beeku Roomaan faan Raachee faan hin beeku. Qananiin anaaf hiriyaa kiyya caalaa obboleettii koo qaalii turte nama gaarii nama durba jabduu turte. Akka tasaa ta'e egaa fedha rabbiin taane gara rabbii deemteetti baay'ee nama gaddisiisa. Sanaaf xiqqoo miirri gaddaas waan natti dhaga'ameef badaa miidiyaa irraa mul'achaa hin jiru. Kanadha xinnoo nama gaddisiisa. Garuu maal gootaree. Sanas ta'e kana garuu riyaa kiyya waggaa dheeraatti viidiyoowwan piroomooshinii uffata aadaa irreechaa garaagaraa viidiyoo seewwan baay'ee dur eleellaan faashiniidha gaafa seenii viidiyoowwan garaagaraa promooti uffata gootu anatu waraabaa fi ture viidiyoowwan garaagaraa anatu waraabaa ture waan baay'ee waliin dabarsinirraa bicha
kanadha wanti jiru. Sooshaal miidiyaa kana irratti toora moodeel Qananii dhabneessan poostiiwwan hedduu argaatiin ture. Moodeel Qananii carraa guutamaa waliin jaalallee turte wanti jedhamu baay'ee ka'aatiin ture sooshaal miidiyaa irratti. Atis sagalee wayii si waliin haasoftan gadhiifteetiin ture. Dubbiin kun hangam dhugaadha hangam soba? Dubbiin kun guutummaa guutuutti soba. Anis argeera. Namni tokko callisee maqaa sirra ka'aniif Qananiin hiriyummaa dhugaa obbolummaa gaarii waliin qabna turre. Sanarrayyuun darba kan jaalallee irrayyuun darba walitti dhiyeenyi keenya. Jaalallee waliis hin turre. She is my best friend. Biriyaa kiyya gaarii, obboleettii kiyya gaarii turte. Sun holola sobaati. Callisanii miidiyaa irratti beekamtee argachuudhaaf waan godhanidha. Kanadha malee Aniif Qananiin jaalallee waliin turre. Obbolaa gaarii, hiriyummaa gaarii waliin qabna turre. Kanaan dura yaaliinsa of balleessuu ofirratti fudhachuudhaaf godhuu isii wanti quba qabdu jiraati. Baay'ee Qananiin hagam beekutti Qananiin akkas lasittimee mucaa jabduudha, intala qaxaleedha, nama kaayyoo qabu. Even ofii seera darbeeyyuu nama biraadhaaf even of ajjeesuu dhiisitti nama biraadhaaf illee mooraalii ta'uudha akkam beekutti. Maybe jireenya see kan dhuunfaa seetii beeku baadhus akkam beekutti garuu nama kaayyoo guddaa qabu. Even anaan amma baay'ee nama gorsuu ishee Roomii baay'ee sooshaal miidiyaa kanarraa namootaan bare ijoollee shamarraniin bare keessaa Roomiif Qananiin nama baay'eetti siqaa nama baay'ee na gorsuu nama kaayyoo qabudha. Yaalii of ajjeesuu gooteetti kan jedhu kuni amma gaas dubbii kana seera qabateera waan ta'eef seerri adda baasuu qaba. Ani isa keessan galu garuu akka kootti Qananiin akka yaada carraatti Qananiin nama of ajjeesuu dhiisiiti yaadii sana nama gooti jedhee yaadu. Maybe jireenyi dhuunfaa waan tokko jiraachuu danda'a wanti nu hin beekne. Nuyi gaariummaa wal beekna malee jireenya dhuunfaa seetii gadaa keessa galee waan hin beekneef ansana hin gooti jedhee yaadu. Yoo gootes maybe I don't know sammuu kiyya hin furatu. Andu'aalem Gosaa walitti dhufeenya qabdu qaamaa wal argitanii beektan? Yeroo baay'ee wal argineerra kiliippii isaa Yooyyaa yeroo inni Yooyyaa kan hojjetu tokko kiliippicha irratti illee moodelatee achirratti sirmaadheera. Sana malees akka hiriyummaatti yeroo baay'ee wal argina eventiiwwan garaa garaa. Hiriyaa gaarii tures. Andu'aalem hiriyaa kiyya jechuu dandeenya. Mee yaada kana keessaa haa baanuti jalqaba irratti yeroo koronaa sanii fi Hacaaluun du'e maqaan kee tiiktookii Hacee xiqqaa ture. San booda garuu maqaa tiiktookii kee carraa guutamaatti jijjiirteerta. Hacee xiqqoo maaliif jijjiirte? Jalqaba gaa wanti nuti hojjedhu aaktii Hacee fakkeessuudhaan hojjedha. Yeroo sana gaa namoonni baay'een koomentii irratti Hacee fakkaata Hacee xiqqoo gaafadhamu. Namatu koomentii irratti kan maqichi naa muggee turtii deemaa gaafa dhufu garuu maqicha akka hin taane koomentiiwwan garaa garaa fudhee namoonni kaani karuma bareedaa ta'een maqaan kun akkas ta'uu hin qabu gaafadhanii si gorsanii sitti tola bakka nama biratti akkas fudhatama argatte. Saniif kun hin ta'u gaafadhamu gara carraatti jijjiire. Sana malees garuu rakkoowwan garaa garaa narra geera baay'ee dhugaa dubbachuuf wanta nama jibbisiisu. Sadarkaa keenya kanatti wanta dubbachuun namatti hin tolle. Maqaa Hacee xiqqoo wal qabate. Baay'ee indee aga lubbuu kiyya baasuu gahaan itti iyyuu gaheera dhugaa. Lubbuu kiyya baasuu gahaan itti iyyuu gaheera baay'ee bakka yeroo tokko hundaam chaalenjii guddaan ture waggaa tokko oliif tiiktookii dhiise. Bara 2002 meeqa jechuusa? Bara 2002. Waggaa meeqa dura? Waggaa 2 dura akkasitti fakkaata. Akka sanatti na hubatanitti miti yaadi kiyyaan. An amma kan akkasitti fudhadhee akka odeessii sun itti na fudhatetti garuu isaan kara biraa godhanii waan maqaa Haceetiin daldalaaru maqaa Hacee qabadhee waan tujjaara guddaa ta'ee maqaa Haceetiin akkas godhaaru miidiyaa kanarraa birraan bashaarutti fudhatanii gadheen kun maqaa Hacaaluutiin maal godhaatti. Even manallee dhufanii. Maatii kiyya illee jeeqanii baantiin baay'ee gaddee ani ilma Oromooti.
yoon balleesse ati akka obboleessaatti na gorsitee kun sirrii miti kun sirriidha naan jechuun utuu dandeessu afaan tokko haasofna. Garuu iddoo mana barumsaa kiyyatti iddoon baradhu deemanii asii baataa asii galtaa jedhanii na dorsuun waan baay'ee fokkataa ta'e ture. So sana gaafa arguan waggaa tokkoof ji'a akkas TikTok irraan badee maqicha sana jijjiiree ergasiin mooraalee ergadheetti deebi'ee malee waan baay'ee fokkisaan irra ga'ee ture. Cara yeroo wayii Amboo yemmuu deemtu wanti addaa si qunname maal ture? Maqaa kanarraatiin innaa ijoolleen Amboo waaqayyo isaanii eebbisu ijoollee gaggaarii qaxalee jiran oolchaniiru. Egaa namni tokko Oromoo kana keessaa kan maqaa Oromoo balleessu baay'ee jira beekta. Aceen Ambootti dhalatee guddate. So ijoolleen amma hiriyoonni koo baay'een ijoollee Ambooti. Kan baay'eetti hin boonu jechuudha. Yeroo sana yeroo ukaataan kun ka'e keessa doorsisumaaf maqaa ijoollee Ambootiin dhahatanii warra doorsisumaafi iddoo akkasii jirtaa bahii biyya kanaa amnaan baay'ee Amboon jiranii warra akkasaan jiran. Ijoolleen Amboo koo hiriyoonni koo gaafa sanaa ijoolleen Amboo na bukkee jiru. Innaa isaan ijoolleen Amboo namni waa tokko si godhu jiru naan jedhanii akkanachi boo ta'ee. So sana haasawwan barbaadu garuu kun shiruma ofuma. Nama guddina namaa irratti naafuudhaan kan ka'edha. Chaalenjii sana keessatti darbee irra ga'edha. Rabbi fagalu. Yeroo sanitti garuu ijoolleen Amboo lubbuu si baraaran. Bataamdee ijoollee baay'ee ijoollee amma baalolee taagooti isaan. Dhugaa baalolee taagooti. Maatii kiyya caalaa ijoolleen Amboo. Dhugaa ijoollee. Baay'ee namatti tola. Wanti guddaan lubbuun kee baraaramuu isaati. Leencoo Abduu Shakur waliin sirba zawzaw jedhu hojjettanii jirtanii. Gaafiiwwan nama hedduuti carraan guutamaa TikTok Oromummaarraa gara artiistummaatti dhufeera wanti jedhu. Zawzaw jechi jedhu jecha afaan Oromooti. Afaan Oromoo ta'e hiikaan isaa maal inni ka jedhu yeroo sirbichi gadhiifame irratti yeroo promooshinii hojjetamaa turetti baay'ee sooshaal miidiyaa kana irra naannawaa ture. Zawzaw jechuun maal jechuu carraa? Leencoo Abduu Shakuriin dabalee qabatu. Leencoon dhugaa nama dandeettii guddaa qabudha. Akkuma tasaa ani fedha sirbaas badaan kanatti fedha sirbaas hin qabu sirbuus hin barbaadu garuu. Sirba baay'ee sirbisuun itti hojjetameeti sirba bareedaadha. Nama taalentii aan dandeettii sirbaa hin qabu keessa galii baxabbatuu barbaadu garuu sirbisuun itti hojjetamee sirbaa ajaa'ibaati. So kanaan wal qabatee Leencoo baay'ee thank you jechuun hin barbaada. Leencoon nama guddina namaa barbaadu akkana artii sana keessa galuuf irree nama na wajjin baay'ee dhameedha. Zawzaw hiikaan isaa maali? Afaan Oromoodhaa jechichi. Amma gara Harargee kanatti hin jedhama beektaa jechichi. Amma nu biraanis hin beeku. Okay. Maal jechuudha hanga sitti himametti? Zaw jechuun gaa mataan koo zaw ta'e jechuun natti naannee mataan na zooree akka jechuutti natti fakkaata. Masheemiidhaan baay'ee sirbuma sirba koo hiikuma sabalaalu. Bicha sirbaddaati. Sirbicha itu karaa kiyya sirbamuu baatee bareedaadha yeroo sirbadda an fedhii sirbaan qabu. An fedhii sirbaan qabu warra sirban sirbanii dandeettiin kophaa. Viidiyoo kiliipii hanga ammaa maal itti hojjenne? Yaannee turre viidiyoo kiliipii jechuu garuu waan tokko gaafa miis godhuu dhiisnee amma garuu deebiyoo karaa jiraatee itti deebinee jechuu danda'a. Yaa carrama argattee sirba kana istiidiyoo seentee sirbite malee wanta itti yaaddeetiin hin goote miti. Carraan guutamaan gara amantaa Islaamaa dhufee jira. Shaahadaa qabatee jira jedhama. Gara amantaa Musliimaatti dhuftee jirta carraa. Amantiin kanuma kennaa kee ganamaati. Karaa Musliimaatti dhaabne yeroo baay'ee Musliimaatti akkasii minaamin yaadatu naaf hin ta'a yeroo baay'ee deebii kennee hin beeku kanarratti maaliif keessa kiyya Rabbi beekadhee waan yaaduuf si gala amantii. Namni kamuu gaafuma dhalatu iyyuu Rabbi tokkichatti sabuma Rabbi fedhii Rabbiitiin dhalataa karaa Rabbiirraa karaa tokko dogoggora yoo ture karaa sirrii gaafa Rabbitti si deebisutti deemta malee karaan kun sirriidhaan miti amma kakootti ta'anii karaa sirrii karaa isa Rabbi naa kennan deemaa jira. Karam dhufte. Gaaffii namoota waan ta'eef si gaafata. Yaa nama sirriidha karaa Islaamaati. Kana deebiisaa mooritti kennaa seeraanis wanta godhamu gochaan jira wanta narraa eegamus godhaan jira. Inni guddaan uumaa tokkotti amanuudha.
inni guddaan uumaa rabbitti amanuudha waan ta'eef sanadha. Carraan jaalallee yookiin dubara kaadhimate qaba. Amma yoon qabadhe Entau betul. Yang kamu remo, itu. Nah, ayah maaf, gua udah baju maaf. Jadi mal-mal yang kamu garu, amma gara bunturati. Wana kasih gale, jadinya gua sering facun berpad. Amma maaf kamu. Okay, dubara kami jalan. Kadari mo, jamu mas. Wanun dumanu. Abba terrajal kami. More dubara kayu kabdu. Even physically secara dubara kayu kabdu, dubara dandeettii kabdu, dubara ofiin of jiraachuu ofiin of talentii kabdu. Bara malkii naannoo yoo itti immoo I don't know. Bichaa yooma maal jedhama yooma dandeettii qabaatte beekaa dubara bilchaatti baatee sookee rakkoon qabu. Halluun isii rakkoon qabu diimtuus taatu gurraattis. Kan koo magaala baay'ee. Magaalas taatu. Kiraashiin ta'e tiiktookii yookaan sooshaal miidiyaa. Injirti eenyu dubara moo kiraashiin dhiiraa jira. Anumtu jiru jiraate jiru ta'u malee dubara baay'ee mucaan baay'ee jaabsifadhu tokko jira dhugaama keessa kiyya inuma natti tola beekaa viidiyoo see gaafa ilaalu miirumti koyyuu kara biraatti kan hin qayyaramne seera. Annaa baay'ee natti toltee jira. Baay'ee seen ajaa'ibsiifadhaa. Feeni mul'ata. Baay'ee ajaa'ibsiifadhaan. Feenitti mul'ata. Feenatti gammachuu miti. Tiktookarri dhiiraati baay'ee dinqisiifatoo eenyuun. Ana bukkeetti moo Oromoo keessa. Of dinqisiifatu. Dandeessa. Baay'ee bara kana yoo of dinqisiifanne namni bisaara dinqisiifachuu. Of dinqisiifanne malee. Ana tokko faaratti ana lammaffaarratti immoo of dinqisiifataati. Nama yoo dinqisiifatu abbaate waan qabdu maddu maaf amma miidiyaa kee kana promoot yoo godhatte isaam akkasii isaam kana yoo ta'e malee namni dhiisan makkoo rakkisaadha. Akka yoo ofii keetiin promoot gootee baasuu qabda baay'ee jalqallaaleen of dinqisiifadhaan qalladdaa. Tokko farratti of keetta jechuudha. Namoonni na jaalan jiru akka kiyyaatti. Haalifi lifaatii kiyya nas beekaa waan akka kiyyaatti of nangaa. Akkuma lammaffaan qabu akkuma kiyyaatti immoo namoonni na jaabsifadhu jira nama dandeettii qaba nama fakkeenyaaf maastamaarii Mokonnin fa'aa Saggaayee fa'aa. Fraction maal kun ijoollee. Astamaarii Mokonnin fa'aa. Mucaa dandeettii addaa qabu. Ijoollee baay'ee jiru. Intee fituun addeessu maqaa isaanii. Baay'ee miliyoona tokko seeneera follower. Dhugaa? Carrama kana. Dhugaa? Ergaa kee dabarsuu fi dandeessa. Waaw baga gammadde miinaayyee. Miliyoona tokko malee? Amazing bro dhugaa baga gammadde. Lammii gowwaa beektaa? Lammii actor. Lammii gowwaa. Baay'ee aan dhaladhee. Innis miliyoona tokko galeera. Dhugaa? Ante ijoolleen keenya guguddatte bas. Indee dhugaa baga gammaddan. Baay'ee lammii gowwaa gaafa ilaalu al tokko karaakterichi riil jira baay'ee. Wanta akkasii jira durra na yaadadhaan amma namni tokko callisee makaan jiliin jira. Innaa lammii gowwaa baay'ee ajaa'ibsiifadhaa. Carraa kanaan immoo baga miliyoona tokko galan hiriyoota kiyya baay'ee dinqisiifadhuudha waan ta'eef baga gammaddan. Dhugaa viidiyootu na arginaan jedhanii argaa fi turan asirraa dhagee malee. Tiktokara dubara keessa kan baay'ee hin dandeessi jettu afaan Oromoo qofaan osoo hin taane tiktokii akka biyya keenyaatitti baay'ee hin dandeessi. She's amazing dubarri ati jettu. Kan dandeessi dubarriin jedhu akkuma tiktokii walii galattoo. Akka tiktokii walii galaa warri kaan baay'ee tiktokii waa lama bar. Dandeettii kee viidiyoodhaan baastee waan bareedaa kireet gootee wanta nama hawwatu hojjechuunii fi galamti wanta nama hawwatu wanta ogummaa qabaatu hojjechuunii fi tiktokii banattee itti buutee akkasitti hojjechuunii fi laayivii irratti siyaasaa waan dandeessuuf laayivii irratti fammasuun tokko miti. Dhugaa nama dandeettii qabu nama kireeditii laachuu qabuuf kireeditii laachuu dirqama. Namni kamiyyuu akkoo silkii isaa akkanatti banatee nadhee sirba duukaa sirbu
beebi sababii viidiyoo viiraalii beekan nan ajaa'ibsiifadhu baay'ee. Namni tokko sababii haasaa danda'eef nama arrabsuu waan danda'eef laayivii irra taa'aa bulee sababii viidiyoon isaa viiraalii beef dandeettii qabadhee yaaduun. Amma ijoollee dubara gaafatattu namoonni baay'een amma dubara namoonni beekaman namoonni akkasii tiiktookii ispeeshaalii akka Itoophiyaa kanatti namoonni baay'ee beekamtii guddaa qabanii gama laayiviitii warra dhufanidha. Laayivii irratti ta'anii achirraa giiftii argachaa haasaa fidaa maalidhama nama arrabsaa maal kanaan beekaal tokko immoo safuu cabsaa qullaa maal baashaaworii isaan beekamanii. Garuu immoo ijoolleen dandeettii addaa qaban ofii isaaniitti viidiyoo ajaa'ibaa kireet godhanii hojjetanii maal isaaniif immoo kireeditiin hin kennamne. Eegalee namti anamma namni ajaa'ibsiifadhu warra akkasiitti malee warra callisanii achi qabanii as qabanii intinii bawaannoo. Innis waan naara baay'ee isaan qabdi taanaa ispeeshaalii durba taanaa dhugaa qabdi taanaa. Qabdi taanaan isa horii akkasii jechuudha. Qabdi taanaan dhugaa rabbii qabdi taanaan bakka waan wixxirree uffattee achi galagalte. Naan በሳምንት ቶርባንት በአንድ ሳምንት 1 ሚሊዮን dhugaa rabbii waa biraa miti bakka jala ilaalaa oolan akkas ilaalaa itti deebite laayik goote piroofaayilii ishee galte inni ilaalte achi galagalte seenis immoo takka chaalenjiin tokko immoo dhufeera amma shiitii gad uffatu bum godhu sababdee qib godhanii shiticha qabu achi gaafa shiticha qabu mudhiin qaratti gooti wantichi dudduubaan boggede akka fiinyaa bobaa miliyoona bakka isaan dhugaa ilaalama. Ara biraasa. Ijji dhiiraa maalirraa hojjetame jetteetiin inni adda? Deebii kana firoon naqaddame. Firoon usuteetiin darbiin gootee akkanuma sinya. Maaf beektaa dhuguma kaala amma rakkina keenya tachi. Mee dhiira tokko fidiiti. Birrii 10,000 haaraasaa 10,000 isa kaa'ii. Intala dabbaa bareedaa akka sheeppii guddaa qabu tokkos kaa'e. Ana dabalatee. 10,000 ilaalu baay'ee. Dura disee ilaalu. Maaliif bakka rakkina keenya tachi ta'e beektaa. Maalirraa hojjetamee kana beekuu baadhus iji dhiiraa maal ilaala waan jedhutu hin deebisee naa. Maal ilaala yoo ta'e su'aan ammasii hin jedhe ilaala. Maqaa ta'uu maal. Maaf maqaan nuyi qaama keessaa isa tokko. Nu biratti amma qaamuma keessaa ta'e amma fakkeenyaaf wanti safuu hin jira. Amma qaama saalaa keetii maqaan nuuftu baay'ee isa jechuun safuu jira. Safuu waan jiru jira waan ta'eef amma nu biratti waamamu maqichaati. Garuu ofuma dabbaa mannee boroo. Boroo jedhama si boroo jennaan. Dhimma raate boroo dhimma raate. Dhimma raate boroo ka jette isa guddaa. Mombasa, Nairobi, Nimarate boro. Kan mootummaa kan dhuunfaa, kan mootummaa kan dhuunfaa isa jedhamu san. Amma maal wayii qoy wanta guddisu wayii waraannatu immoo even gaaffii didatti kan itti ta'u. Amma shitiin bal'aa dhamdii akka ijoolleen argeeffattu sun isuma keessaan ikkoo habaabii malamatti itti baatanii jechuun wayii waraannatu ta'ee jedhamu. Innaa bakka Rabbi nama baasu. Naa ijoollee dhiiraa keenya kana dogoggorsaa haasaan kiyya kana ana dabalatee kan dogoggorsaa jira. Shamara tokko gaafa ilaallu kana see ilaaluu hin qabnu. Amma yaadi kun kan irratti ga'e tiiktookii irratti warra fammasanii kana ilaaluu hin qabnu. Dandeettii isaanii ilaaluu qabna. Namni dandeettiidhaan tilmaamamuu qaba. Kun uumama waan ta'eef yoo ilaalte rakkoo hin qabu. Sokkee rabbitu ajaa'ibsiifataa jirtu hojii rabbii dinqisiifatte waan biraa. Garuu kana ilaaluu hin qabnu. Dandeettiisee asiin duwwaa ta'e kun amma nageenyaa maal siif guddaan kana guddachuudha jechuudha. Mammaaksa afaan Oromoo baay'ee jaalatu tokko naaf jedhame. Bara namatti tolee arba gambaa godhanii bara namatti badee harma garbaa hodhanii yeroo kana caaluudhaan ta'ee guyyaa qabdutti waan barbaadde gochuu dandeessa baay'ee guyyaa yeroo qabdutti guyyaa beekamtii qabdutti guyyaa qarshii qabdutti arba akkas gochuu yaade waan barbaadde goota abbaa barbaadde bira galtaa abbaa waan barbaadde goota gaafa dhabde garuu haati keessi biran jirtu taanaan gaafa dhabde harma garbaa hodhachuu yaa garbachuun beektadhe yaada garba harma garbaa hoota baay'ee gaafa waan nyaattu dhabde namaa gadi taata
So guyyaa qabdutti fayyadamuu qabda. Guyyaa qabdutti jiraachuu qabda. Guyyaa qabdutti fayyadamtee hojjechuu qabda. Maaliif guyyaan kun sirra darba baay'ee dulloom na boru. Nafa beekamtiin namni galagalee si ilaalu narra footoo si wajjin qabu shaayii jiru kaan taa'ee gaafa dulloomtu si dhiisee tokko. So guyyaa qabdutti fayyadamtee jireenya kee borii biildu gochuu qabda. Haala of keessaa qaba. Erga bareeda. Gaafa dhabdee kosii amma kosii bakkee kana mootummaan akka birrii kaffalee xaraksiisa baay'ee. Birriitti kaffalamu kana beektaatu kositti. Kositti akka birriin kaffalamu qoshaashaa gaafa xaraksiisu birrii kaffaleetu makiinaa irratti fe'ee dhaqee gata. Gaafa dhabdee garuu kosii sanaa gadi taatati. Namoonni birrii irratti kaffalee illee namni waasii godhu. Dhugaa kosii kaa gadi taata baay'ee. Dhalli namaa qarshii argachuu qabaa dirqama nama kan si godhu baay'ee jecha dheengadda dhagee tokko baay'ee kan natti tole tokko jira. ብር ሁሉንም ነገር መግዛት አይችልም ሜቢ ፍቅር ምናምን ሊሆን ይችላል አይደል ፍቅር ብር አይገዛም ነው አተው ጋር ሰየው እንብተን ባይዘ ብር ሁሉንም ነገር መግዛት አይችልም ግን ደግሞ ማጣት ምንም ነገር አይገዛም ቢያንስ ብር ወይ ሲብታ ብሪን እኮ ቀርሺ ወይ ሲብታ ዋንተ ይሞን ቢቱ እንዴ ዋንተ ወይም ቢቱ ሜቢ ፈያም ቢቱ ጃለለም ቢቱ ሳይት ወሊን ጋለው ጃለለስን ቢታ ብሪ ገሩም አቡን ዋን ወተቆዩም ቢቱ Rabbi yuutti hin gammadu malee. Maaf seete yeroo qabdutti fayyadamtee qarshiin argatu taanaan humna sii laatti fayyadamtee qarshii argattee bor rabbiin iyyuu rakkisuu iyyuu qabda. Saadaqa alaattee nama miskiina gargaaruu qabda umurii kanatti hojjettee argattee jechuudha. Sanatti laffa'uu qabna. Kanaaf immoo abbootiin qabeenyaa Oromoo tokko tokko jiru warri sabboortii godhan ijoollee keenya warri deeggaranii isaan nuuf jabaatanii niinis hojiiwwan garaa garaa keessa warri nu gashanis jiru ammas akka nu gashaniif immoo dhaamsa na hojjechuu barbaanna umurii dargaggummaa irratti harka qabaachuu qabda dirqama abiraazera margeeraan ambirrii kudhan nabee magganaanya dhiyoo magan dhugaa yoonatti dheeratu baate seenaa tokko si taphachiisa ijoollee tokko jira beektaa እና ጉያን ጉያ አልበታት አኒ ጪሳን ጅራ በነገስ አንብሪን ጋር በነገስ ጪሳን ጅራ ይሁን ማባይዙ ግሬት ሼም እቹን አካውንቲንግ ያዋንቴ ዲኒ ጭፈሜራ እና ጪሳን ጅራ ቀርሺ ቆራንቱ ኪዚ ግያ ይሰራ ቀርሺ ቆራንቱ ኪዚ ግያ ይሰራ እና ለፈወይ ብኔ ብሪ ሚሊየን ሜቃማሉ ደደፍ ይሰር ተጨረ ማል ፍንጥራቱ ኩሎ ለቡ ሰፈርኮ ሲኤምሲ ዳለ ማል አቤ ለቡ ትደፊ ኮት an isbanna riya ko ismala bibanna tan birrin qabu arrambo dafi kottu kuno magananya tabalu wajinufta abulun abade si ay gumakina ram magananya tora lafa gurguran ga rabbi ga otra birri kudan qaba CMC magananya birri kudani kayen fata ko fadde birri kudan channake magananya gafon ko sa muchasa na ergame juwal arge makina ge salite labunna ge hinyanne hinunni indaradara me nyaati kutti kana nyaata birri mileno me ga tarrafa dizana namma birri kudan ga fitere birri kudan tumarra galunga fago bolesa ko ndu vieti sa battate banate gaggale gala sabode nisla kottuna ko kabunna isa wa madde amma wan ittingalun qabu kan jire sabode it's okay amma magaranyatti isa hojjindeen ish labuudha magaranya na fide magaranya da mandisa magaranya na fide ugawa yol kasadi afur akkasi bakka carro dem gali bakka alasuma mandiko magaranyatti na buse min birreli qashi tokko qabu waaqa ittiin rabbi waan akkasi qashi tokko qabu maalin godhe achi ka'ee sammuu kun maalin famansiise al tokko immoo sammuu kiyya miidhuun barbaadu nan dhabele maalin famansiise yeroo sana kodiiralli baatii kun finfinnee keessa hin bareeda bakka laayitii hojjetamee karaarra gochuutti carraa naaf hin jedhee har'a maaliif kodiiralli maatii kana ilaalaa waan haaraa kana ilaalaa wookii amma safaraatti hin deemtu hin famansiise miillan galee baay'ee si galanii kan hundaa kan fidee abuudha baay'ee abu situ facciisa namaa gadi si godha kosii nu si caalti gaafa dhabde maaliif akkuma sila si jedhe kosiitti birrii baaste qoshaashaawtu warreen kola kana birrii fudhatu kosii yoo gatani kosiin iyyuu birriidhaan bakka ta'e geesse gaafa dhabdu sanaa gadi taatachuu barbaadeetanii na namoonni akka kiyya umurii kiyyarra jirtanii hojjechuu qabnaa waan barbaade ta'u hojjechuu qabnaa hojii kamiyyuu hojjechuu qabnaa mootummaanis ijoollee sooshaal miidiyaa Oromoo kanaaf carraa nu kennuu qaba maaliif
yoo mootummaa biraa waan tokko wayii tokko si bana dhimma mootummaa wajjin butus hin qabdu hojii gadi tattabaayise. Hojii nama wajjin hojjenneedha baay'ee kan wanta gaaffii miti just gaaffii moo gaafattu hin qabdu hojii jettee namaas janna hojii gadi jettee qarshii gaafatteena. Si galamti gaaffii gaafatamu jira akka sabaatti kan dhuunfaa garuu gaafattu maaliin dhabettee gaafattan dhabettee. Carraan guutamaa sila tiktokera ta'uu baate maal ta'a jetteetiin yaadda duubatti of deebistu. Wayii daasporaa moo isaan akka biyyaa beetan daasporaa moo ifaa ta'a wayii shunkurtii faan nagada baay'ee alnaggaadee faan gara daldalatti hin dhiyaata. Shunkurtii faan nagada. Abbaan kee maal hojjeta? Abbaan kee aartii baay'ee danda'a. Ogummaan isaa ogummaa farniichara maal kan hojjeta. Ogummichas xinnummaa kiyyaa kaanee hojjechaa. Hojii mukaa jechuudha. Hojii mukaa. Isa fa'aa ta'uu danda'an ture. Ta'uu taanaan immoo siddatii karaa Liibiyaa kana ba'ee wayii naa milkaa'eeraa wayii dammoo beekamu. Naa kan danda'an ture. Nyaata aadaa Oromoo keessaa kan baay'ee jaallattu nyaata tokko mee? Ukkaamsaa beektaa ammatti. Ukkaamsaa? Hin beeku. Garuu maqaa isaa dhaga'u wanta nama gubu na fakkaata. Wanta nama gubu na fakkaata. Yaa affaanii jedhama. Baay'ee nyaata natti toludha baay'ee nyaata. Dhugaa? Inni nyaata aadaati? Yaa. Naannoo kamitti? Iddoo keenyatti baay'ee gara Wallaggaatti baay'ee. Wallaggaa keessaa warra Dambidollootti. Biddeen boqqolloo beektaa biddeen boqqolloo hojii nyaatamu. Biddeen affaanii tokko gaafa jettu ukkaamsa tokko gaafa jettu biddeen boqqolloo tokko jala taa'ee dhufa. Affaayicharra keessatti nagu isa tokko gaditti qadaadanii si fidu. Isa tokko gaditti qadaadanii si fidu. Affaanii hancootee. Hancootee? Hancooteen hin beeka. Nyaata aadaa jaalatamaadha. Marqaa warra Arsii kana Arsii argatte. Margi siitaa. Laaqana kanarratti maal ta'a? Gaafa shoo kana afaan yoo nyaanni hin jiru. Ni nyaanna. Carraan mee dubara nuuf ibsi. Dubarri sammuu carraatiin maali? Istoofii beektaa? Cheers. Baay'ee dubara. Istoofii jechuun kan nyaata itti hojjetan. Immoo ibidda qaba. Haadhi dubara warra kanatti makamtu. Waa'ee dubara haasaa. Dubara haasaa irra taa'anii istoofiin amma yoo sokkeettitti sakkaatee suuta gubaa dhufee gaafa gubu giimii ta'an daa'uun baay'ee guba. Yoo immoo itti sokkeetti fute suuta qabbanaa gaafa maal ta'an cabbaa maalidha hindi lallaa firiijii ta'a baradoota. Barachuun akkasii yooti waa tokko gootee fanaddaa jechuudha. Yooti morraa jechuun akkuma ati goote ta'u jechuudha. Ta'u. Sakkaateen naani? Maaltu sokkeettitti sakkaateen naan yaa sakkaateen naan sokkeettitti sakkaateen naan baay'ee suutuma dabalaa deema gaafa dabaluu qabbaneessus achuma baay'ee kana dubbachuuni innaa haadhaadhaa maqaan biyyaas dubaraa waamama Oromiyaa gaafattu isheetti waamta Oromiyaa gaafattu fa'aa biyyis dubaraa waamama waan ta'eef nuufa jiraatan. Nuufa jiraatan malee maalannaa. Walumaa galatti istoofiidha isaan akka keenya. Namoota hedduutu jedha. Yeroo hedduus yommuu jedhamu anis dhagayeetiin hin jira. Meebii atillee akkas jedhamteetiin ta'uu mala. Carraa Guutamaa fi Raachee Tasfaayee baay'ee wal fakkaatu. Firooma qabu wanti jedhu ka'a. Firooma qabdu Raachee Tasfaayee waliin. Firooma qabnu garuu namoonni baay'een akkas jedhu. Ndaam yeroo baay'ee Raachee dubbisu. Raachee namoonni isin jedhan jirani. Ana yaadadha yoo inni yaadate yeroo abbaa shittoo cidha abbaa shittoo irratti anis innis argamnee turre. Innaa biifeerraa akkas nyaata kaasna ani isa dudduuban jira natti fakkaata inni fuulduraa biifeerraa nyaata kaasaa jira. Mucaan tokko dhufee Raachee naan jedhee footoo wajjin koof Raacheen na fuuldurarra baay'isee. Raachee naan jedhee footoo wajjin koof kan era biraazil Raachee na namni isa kana dheetan itti agarsiise yaadate yoo ta'e hin beeku malee amma ifin akka mudannoon akkasii faana fudhateera baay'isee gaafa immoo Raachee jechuudha dhufu sana
raachee gaafa acheesuma garagalchitu carraa ta'a. Cheedhaan dhumamti kan isaa. Chee sana fuuldura gaafa gootu carraa ta'a. Maybe yaa kana wal fakkaachuu dandeenya malee firummaan qabnu. Maaliin akka wal hojjaa baay'een caalaanii. Maybe areeda keenya kana. Qabeenya hedduu horateera. Baala gizeedhaa wanti jedhamus kaa'atiin ture yeroo irratti carraan qabeenya hangamii horateerta baala gizeedhaati. Darana baala gizee ta'uu miti baala gizee ta'uu caalaama obboleessa qonnaa. An qabeenya amma rabbi fagalatu nagaa fayyaa qaba. Baala gizee jechi jedhamu garattis badaa walii galuu baadhus. Namni qabnu yoo argachuu qaba. Namni qarshii qabaatee baala gizee wanti baala gizee dhuun hin jiru garuu. Ani nagaa qaba rabbi fagalatu rakkanne waan hin qabu qaba. Moor hunda caalaa immoo qabeenya koonni guddaan kana baay'ee waan hin barbaadetti yeroo jedha waan ta'eef bilbila kiyyaaf nagaa qabaadheenaan sokkee rakkoon qabu. Akkuma argite immoo konkolaataan ala dhaabee dhufe istiidiyoo kee immoo konkolaataa ala dhaabee dhufe ajjaabota gosa argiteetta. Isuma isa dhugaa qabeenya tokko akkasii. Malee qabeenya badaan qabu. Maaliin qaba VAT lama malee. Eegdotaan sochoota? Itoo sitti agarsiise gaardii konnaa ta'aa baay'ee. Kunuunsa fuuldura kee dhaabbatee naa yaa waan akkasiin jiru. Fiilmii afaan Oromoo illee hojjetteerta? Yaa hojjetaa turre dura. Mata dureen isaa maal jedha? Tokko dhugaa jedha. Tokko caalaa hojjettee hedduu hojjetteerta? Yaa tokko kiyyaaf xiyyaadha. Tokko maalidha ijoollee argaa. Saara fiilmii baay'eedha. Fiilmii hedduu hojjetteerta? Deeman entertainment. Taattummaa irrattis dandeettii addaa qabda jechuudha. Yaa rabbi fagalatu. Indaamuun kan qochirrayyu. Gara fuulduraatti fiilmiiwwan baay'ee jechuun fedha. Okay, fiilmii irratti gara fuulduraatti hojjechuu fedha. Industirii fiilmii afaan Oromoo ammaatti guddateera baay'ee. Idimeela Leencoo Fiqiruu. Leencoo Fiqiruu guddisaa ijoollee baay'ee jiru qaxaleenis warri kanaan duraas guddataa jira. Garuu kana caalaa guddachuu qaba. Mana gaddalee Leencoo Fiqiruu eebbisiise tokko yoo argiteetta ta'e. Fiilmii afaan Oromoo. Tiyaatiriitti kan eebbifame achuma beeraawitti kiraawudii ta'e mannagaagaraa ta'e ture fiilmichi maaliifi warrumta bashaayyuu waraabbachaa turte salfiinsaa Meeksikoo geetuma naannoo. Jiraatu naannee salfiin bakki guutee dhiifama gaafatamee minaan. Kana jechuun fiilmii afaan Oromoo akkasitti gaafa guddatutti tolanaa fiilmiiwwan akkasii irratti gahee taphadhee guddisuun barbaadu. Kabiraamoo moodeeliis taatee hojjetteetti ni jirta sirba Sabriinaa Jamaal irratti. Ani jaalala ni jaalala natti mimii rakkoo tantee maraa waa'ee jaalala. Cabaadhaan immoo dandeettii moodeelingis qabda. Moodeelii isa deeman moo akka wayiitti deeman tokko isa hin qabu. Ani yaa sababii beekamtii moodeelii sababa baay'ee irratti hojjedha baay'ee sababa baay'ee irratti moodeelii keessa gaggala garuu tasan immoo yaa bareedinuma koo kana ilaaltee naa sirbite. Yaa bareedinuma keetiin filamte. Moodeelii waa lama bara. Moodeelii warri baratanii akkas hawwi model maaloo model warri jedhaman kuni deemsa wayii ta'uu qabu. Amma sadeema yoo jettee deemu garuu beekamtiin qabu sooshaal miidiyaan qabuun immoo moodelii akkuma moodelii kamiyyuu uffata aadaa sanan beeksisaa kiliippis nan hojjedha akkas. Isa kiliippiiwwan hojjechuu fi moodela sirba dubarri tokko sirbituuf moodela ta'uuf dirqama isaa hawwi moodelii barachuun qabdu baay'ee. Wanta sirraa eegamuun gochuu dandeessisa. Garuu sana faashin shoodhaan sun faashin shoo agarsiisuu hin danda'u. Garuu moodelii kan uffata beeksisuu keessatti kiliippiiwwan garaagaraa hojjechuu keessatti wanti na dhukkun jiru. Carraan araada maalii qaba? Araadaan dhiisuu dadhabee tokkoon qaba baay'ee suusii kabbaadii. Maali inni? Uummata kun naafa kadhatu malee bakka suusii haayidanyaa keessan galeera. Buna bakka buna ganamas galgalas guyyaas buna bakka buna akka itti dhiisuun dhala. Dhugaa. Buna waliin wal quunnamtii qabda guddaa. Ganamatu qursi nyaatee buna dhugee yeroo tola. Buna dabalee araada biraan qaba. Yeroo jalqaba gaa TikTok irratti beekamtii horattu haasawaa Haacaaluu Hundeessaa fakkeessuudhaan beekamta. Mee aktiingiiwwan Haacaaluu Hundeessaa godhaa turte keessaa tokko daawwattoota isaaf shoodhaaf nuuf affeeri. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa? Eentati? Nami hattuu. Humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa?
gaafa amma farda kana laalu nan aara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii. Kan jedhu sana baay'een jaalladha waa'ee isa fardaa irratti hojjete. Artistiin afaan Oromoo baay'ee jaallattu eenyuun? Kan lubbuun hin jiramoo lubbuun hin jiru? Mee kan lubbuun hin jirre keessaa? Kan lubbuun hin jirre keessaa artista Alii Birraa Caaluu Hundeessaa baay'eedhaan hogguu banaa Zaruu Wadaajoo Eebbisaa Addunyaa namni numan hedduudha isaan. Kan lubbuu jira keessaa? Qamar Yuusuf. Qamar Yuusuf. Warra ammaa keessaa immoo Leencoo Gammachuu. Guutuu Abarraa. Geetaachoo Alamaariyaam Bannaati. Geetaachoo Alamaariyaam baay'een jaalladhaa baay'ee. Isaan baay'ee dinqisiifata. Baay'ee namatti tola. Gara xumuraatitti dhufneetiin hin jirra. Mee ergaa xumuraa yoo qabaatte yookaan mootu wanti dabarsuu barbaaddu yoo jiraate carraa xumuraa siif haa kennu. Wanti jedhu hunda duratti galatoomii. Yookiin irratti miidiyaa kanarratti na fiddee yeroo bareedaa dabarsine ulfaadhu na hordoftoota kiyya hundumti keessaniyyuu naa galatoomaa ulfaadhaa addana goo kiyyaaf namoota baay'ee na jajjabeessee maatiin koo batalee maatiin koo gatii guddaan faana kaffalanii galatoomanii akkoo baay'een jaalladhaanii baay'ee ispeeshaalii akkoo baay'ee jaalladhaanii adaadaa koo tokkos baay'ee jaalladhaanii ulfaadhaa eessumni koo tokko immoo jira Findaataa beekni. Na walumaa galatti immoo maatii koo hunda isaanii guddaa galatee teenkiyochiin yeroo bareedaa waliin dabarsinee turre gidduu kanannaa yeroo jaalala faamiliin argee ji'a 2-3 ol faamilii biratti galeen ture. Jaalalli faamilii namatti tola. Na faamilii warri qabdan yeroo keessan itti fayyadamaatii maatii keessan haadha keessan abbaa keessaniif yeroo kenna maatii keessaniif yeroo kenna akkasichuun barbaada. Kana wanti jiru. Turtii waliin taasisneef hedduu galatoomis jechuu jaalladha. Thank you. Isaam Show. Daawwattoota Isaam Show turtiin TikToker carraa guutamaa waliin taasisnee kana fakkaata. Irraa bashannantanii bohaartanii irraa akka baratan shakkiidhaan qabnu. Torbaan dhufu keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti bakka jirtanii horaa bulaa deebanaa of fulaa.